seenaa rasuula Khuddaa sadaffaa keessatti ergamummaa nabiyyummaa irraa kaasee hanga haleellaa Xaa'ifitti isin biraan geenyetti turre. Itti fufasaa qabannee dhiyaannee jirra. Haalli hundi ergamichaa booda Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mataa isaaniitii fi Abii Bakr Siddiiq jalaa hambisuudhaan yookaan hordoftoonni isaanii yookaan musliimoonni hundi gama Madiinaa akka godaanan taasisan. Kana kan dhageen mushrikoonni Qurayshii garmalee aaranii mana Qusayy ibn Kilaabitti walgahii hatattamaa ta'an. Walgahii tana irratti yaadota baay'ee eegee kan hidhaniin booda tarkaanfii maayyiitii fi isii hamtuu taate fudhachuudhaaf walii galan. Ifaa islaamaa dhaamsuudhaaf furmaanni tokkichi Muhammadul Amiin ajjeesuu qabna jedhan. Furmaanni tokkichi Muhammadul Amiin ajjeesuu qofa jedhanii murteessan. Kanaafis gosti takka yookaan namni tokko qofti akka itti gaafatamaa hin taanee fi gumaa lubbuu akka hin kafalleef gosoota hundarra dhiironni jajjabootaan filatamanii isaan hundi bakka takkaa seefiidhaan dhawanii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ajjeesuudhaaf halkan hoggaa dukkanaaf baallama qabatanii addaan deeman. Garuu isaan Rabbiin ergamaa isaa hamtuu hundarraa akka eegu hin hubanne. Akkuma walgahii isaanii xumuraniin Jibriil alayhi salaam gama ergamaa rahmataa dhufe hatattamaan Makka gallakkisanii akka keessaa ba'an ajaje. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam guyyuma san hiriyaa isaanii yeroo mara Abu Bakr radiyallahu anhu liin magaalaa handhuura yookaan dhaloota isaanii Makkatul Mukarramaa dhiisanii godaansaaf gama Madiinaa ba'an.
waraanni mushrikoota makkaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajjeesuudhaaf halkan guutuu mana isaaniitiin marsanii beeyinsa isaa eeganii dhabnaan bakka ciisutti ajjeesuudhaaf hoggaa mana seenan nama ajjeesuudhaaf dharraan bakkatti hin agarre. Kan bakka ergamaa rahmataa sallallahu alaihi wasallam ciisaa ture Aliyyi ibnu Abu Xaalib ture. Qureeshoon isaan harkaa baafachuu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti garmalee aaranii humna furgaatu faradoo kan karaa irratti isaan dhaqqabee karaa irratti isaan hambisu gama daandii Madiinaa ergan. Loltoonni Qureeshii isaan hordofaa akka jiran kan hubatan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamii fi hiriyaan isaanii Abu Bakr radiyallahu anhu holqa yookaan goota tokko keessatti dhokachuudhaaf achi godha. Holqichi hedduu nama sodaachisa. Jawwee fi qajjeebboon kan guutamedha. Abu Bakr Siddiq yoo wanti hamtuun gooticha keessa jiraattillee ergamaa rahmataa of caalaa jaalatan miidhaa yookaan balaan akka hin arganne jee rasuula alatti dhiisee ifii ol seenee goda jawwee hunda qaawwa tokko malee carqii itti takashe. Carqiin waan hanqatteef qaawwa tokkicha harka isaa itti maxxansee cufee seenaa jeen. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam eega seenaniin booda garmalee waan dadhabaniif mataa isaanii tafa Abu Bakr irra lafa kaayanii gachiisan. Yeroo kana Abu Bakr boolla yookaan uraa dhaabaa takkitti yaafte harka isaa akkuma itti maxxansee cufetti jira. Dadhabicharraa kan ka'e ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam akkuma gachiisaniin shilibsan. Hirriiba owwaarraa kan isaan kaase waan akka bishaanii tan fuula isaanii irratti dhab jettu turte. Ol godhatanii hoggaa laalan Abu Bakr shanacha isaa dhaabatti maxxansee akkuma qabetti jira. Imimmaan ija isaa keessaa dhangala'uutu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hirriibarraa kaase ture. Maal taate Abu Bakr ja'anii hoggaa gaafatan jawween isin harkattee akka narraa isiniin iddineef jee qaawwa yookaan uraa jiran hundatti carqii takashee ture. Uraa takkitti hafte waan hin cufuun dhabnaan shanacha kiyya itti maxxansee dhufe. Erga isin raftanii jawween keessaa dhuftee shanacha koona iddite. Yoon sose hirriibarraa na duraa dammeeyxan jee sodaadheetiin shanacha kiyya achumatti maxxansee qabee turus boodarratti laalaa obsuu dadhabeetiin imimmaan ija tiyyarraa dhangale hirriibarraa isin dammeeyse jee Abu Bakr Siddiq. Imimmaan dhangalaasaaf summiin jawwee qaama isaa keessa deemaa jirtu caalaa hiriyaan isaanii kan if caalaa jaalatan sun hirriibarraa dammaquutu isaan laaleesse. Abu Bakr As-Siddiq ergamaan rahmataatii sallallahu alaihi wasallam summiin jawwee qaama hiriyaa isaanii keessa deemaa jirtu akka hin miineef itti qaraanii du'aayii godhaniif hoggaa tuhaniif harki isaanii akka turetti deebi'ee fayyaate. Haalli holqa keessa jiru kan reefu simbiraan keenya hoggaa ta'u gama alaatiinis loltoonni faradoolee warra Qureeshii holqicha gubbaa yookaan isaan cinaa dhufanii ijaan barbaadanis Rabbiin ija isaanii irratti golgoo waan mareef nama isaan bira jiru ijaan arkuu dadhabanii gama Makkaa deebi'an. Hiriyoottan lamaanis qalbii tasgabbiitiin godaa bahanii amna isaanii itti fufan. Gama biraatiin hiriyoottan isaaniin dura baqatanii fi jiraattonni Madiinaa nabiyyii jaalatamaa qeebaluudhaaf guyyaa guyyatti bahanii ala oolan turan. Ergamaan rahmataatii fi hiriyaan isaanii guyyaa eegame ol turuun isaanii waan hedduu yaachiseef qalbiin namoota hundaa fannifamtee jirti. Dharraa nabiyyii rahmataa arguuf qaban irraa kan ka'e guyyoota baay'eedhaaf mukarratti bahanii eega turaniin booda waggaa 1438 akka irraa ji'a Rabiul Awwal guyyaa 12ffaa khashaboot nabiyyii hawwiidhaan eegaa turan san halaala arkanii jiraattonni Madiinaa gammachuu fi ililbeedhaan dachii garagalchan. Godaansi nabiyyii rahmataa sallallahu alaihi wasallam dhugoomfame. Jiraattonni Madiinaa kunis طلع البدر علينا جعني سمة. طلع البدر علينا من ثني
محمد صلى الله عليه وسلم هقا مدينة سينا جراتني مدينة قوتا من خوسينا قوتا أنا برقبة جاني أفيرا إرقم الرحمة صلى الله عليه وسلم mana tokko seenanii tokko dhiisanii tokko mufachiisuu tokko gaddisiisuu hin barbaanne maayirratti ajaja rabbiitiin gaalli isaanii deeme mooraa Abu Ayyub al-Ansaarii qubate nabiyyiin rahmataatiis achuma isaan bira qubatan iddoo gaalattiin ifiin dheeytee itti dhaabbatte yookaan ciiste sanitti masgiidni nabiyyii ijaarame yeroo jiraattonni Madiinaa masgiida jalqabaa kana ijaaruudhaaf humna isaaniitiin irratti wal dorgomaa turan sanitti ergamaan rahmataa sallallahu alaihi wasallam dhagaa isaanii waliin kuuruudhaan hirmaannaa yookaan qooda gama isaanii bahaa turan magaalaan Madiinaa baroota dheeraadhaaf jiraattonnis gosummaadhaan irratti wal fixaa turan ergamaan rahmataa sallallahu alaihi wasallam qubateen booda nagee argatte baqattoonnis jiraattonnis muslimonnis kiristaanonnis yahuudonnis nagayaa fi jaalalaan wajjin jiraachuudhaan aadaa wal dandeenyaa tan jalqabaa addunyaa tanaaf garsiisa akka farreen islaamaa maqaa islaamaa balleessuuf haasa'an osoo hin ta'in bara addunyaan bira dukkana keessa turtee fi olaantummaa barbaadaaf gosaa fi amantiin walitti duulaa turan sanitti illee bulchiinsi islaamaa nabiyyii rahmataa sallallahu alaihi wasallamiin hoogganamu gareelee xixiqqoo amantii biraatan isaan keessa turanii doohoo kan nuu bira kutanii diinni tokkolleen akka isaan hin gaachana ta'anii fi turan gama biraatiin mushrikoonni makkaa qubachuu godaantotaa hoggaa dhageen qabeenya musliimotaa makkarraa gamas godaananii hundatti saaman qabeenya saamame kana bakka buufachuu yookaan deebifachuu jecha ajaja nabiyyiitiin loltoonni muslimaa 314 ta'an jiila daldala Qurayshataa kan hoggansa Abu Sufyaaniin meeshaa bitee Shaamirraa gama makkaa deebi'uu afaan ba'an haa ta'u malee Abu Sufyaan loltoonni muslimaa akka karaa irratti isaan eeggachaa jiru waan dhageeniif karaa biraatiin meeysanii dabarsan dureeleen Qurayshii yaalii muslimootaa hoggaa dhageen jiilli daldala isaanii jalaa miliqullee carraa kanatti fayyadamuudhaan muslimoota waraanuudhaaf loltoota 1,000 gama Madiinaa ergan loltoonni muslimaa 314 ta'u iddoo Badr jedhamutti isaan eeggate bara hijiraa lammaffaa ji'a Ramadaanaa guyyaa 17 lolli Badrii gaggeeffame lakkoofsi mushrikootaa fi mu'mintootaa kan waliin madaalle ta'us lolo hadhaawaa gaggeeffameen booda maayirratti injifannoon tan abbaa haqaa muslimootaa taate lolo kanarratti matootiin mushrikootaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam rakkisaa turan kan akka Abu Jahl ni ajjeefaman muslimootarraa namni 14 hoggaa wareegaman mushrikootarraa 70 ajjeefamanii 70 booji'aman mootummaan islaamaa Madiinaa maadheeffatte humnaanis daangaadhaanis babal'achaa dhufte hiriyoota rasuulaa sallallahu alaihi wasallam kallattii hundaan da'awaa bahanii addunyaa hunda gama islaamaa iyyaamuu jalqaban waggaa 10 keessatti ifaan islaamaa guutuu lafa arabiyaa walga'e nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lola fatul makkaa jedhamu irratti mushrikoota makkaa cabsuudhaan Kaabaa asnaama yookaan xaawwatoota 360 kan Qurayshoonni gabbaranirraa walaba baasan lolaanis Qurayshota injifatanis diinota akkasitti isaan miidhaa turan warreen biyyaa isaan baasee isaan godaansisaniif dhiifama godhuudhaan rahmata yookaan waliif neensaaf ergamuu isaanii ifatti mirkaneessan
برما كانت إرجم الرحمة محمد الأمين صلى الله عليه وسلم أكم هج قدني مدينة ديواني تكوترانين لكبسة صحابوني ساني حال فيا نبي جاتي فكر ملي ركتا إسانون دي أصو نبي نساني فيا إساني فتي بكي إساني إفي لكبسة نمنا انتلتي ساني فاطمة من ركو إسان الركيها جرتو أركتي قرات الدبتي وهي أبان كوچين كامي جتي بوچ نبي جني صلى الله عليه وسلم أكنا جين أرأم بود أبا كير جنكين تكلين إنجرتو عساني في أساني في التيامني إسالتشو دنكوتا أكسمت ماس ماتي ساني هندا والتيامودان إسان كورسن أجوان لكم نتجمي دبلو إقلي سمين بروتان درا قيبرتي يهودوني ناتي ساني ترون وان كيس التخيف جميني لالا اتدقيمو إقلي إرقم ربي صلى الله عليه وسلم أكم العفتنين عائشة رضي الله عنها قرق أميسانتي إركفتن فوليساني در ويلكا يوخان قبدو بشان كيسا جرتو تتوري وانتيف هر كيساني لمان بشان كيسا كاني أكنا ججا فوليسانتي أكتن لغان قبرمان ربي ملين جرو لغمت دوتي أحدا باي إقبتي سنبود هر كيساني يوخين قبيساني ألفوداني ije isaaniitis gara gombisaa manaatti ol kaasanii hidhiin isaanii lamaan sochoona Aishaan isaanii akkana jiru dhageef warreen rabbiin isaan irratti qananii wajjiin anaa godha isaan sun nabiyyoota namoota amantii dhugoomsanii wareegamtoota karaa rabbiitii fi warreen toltuu hojjetan irraa kan ta'anidha yaa rabbi naaf araara rahmata naaf godhi gari olaanaa ta'anitti na dhaqqabsiisi yaa rabbi olaanaatti na dhaqqabsiisi dhumarratti jecha boodaa kan du'aayisan yeroo sadii akkuma irra deebi'aniin ruuhin isaan keessaa baanaan harki isaanii walirratti deebi'e achumaan olaanaa ta'etti dhaqqaban guyyaan sun hijiraa bara 11ffaa guyyaa akka dhalatanii ji'a Rabiul Awwal irraa guyyaa isniinaa kan 12ffaa waggaa ta'u guyyaa sanitti umriin isaanii waggaa 63 ture Muhammadul Amiin sallallahu alaihi wasallam gara akhiraa irraa hin hafnetti godaanan nutis jannata keessatti rabbiin ollaa isaanii nu haa godhu qajeelaa sagantaan seenaa nabiyyi rahmataa kutaa 4 wal faana isinii dhiyeessaa ture asirratti raawwadha Muhyiddin Abdullaahiitiin ture